sanbadduraa somaaf sagadaan hin kadhadha. Ameerikaa akkamiin simatte mee? Namoota Minnesotaa keessa jirtan hedduu keessan jireenya koo keessatti qooda qabdu galatomaan isiniin jedha dhugaa. Deebisee wanta inni ittiin kumatamus jiraan. Namni hundumtuu si wajjin akka gammadu akkati wantati namni hin jaallanne tokko hin jiru. Waldaan biyya Ameerikaa maal fakkaatti? Anaan gaafachaa jirta waan ta'eef akka kootti wal lolanii caccabanii hin jedhaan. Namoota gartuu gochuutti hin komatamus hin jedhu. Kun jiraachuun qabu ture. Keessumaa nama biyya ormaa jiraatu taaneetu jirru. Gaaddoo waldaa majalqabaa sana keessa jirtamoo ergasii baatee tareetis? Waldaa dhiisee hin deemne ani. Waa'ee garee miidiyaa kaasnu? Wanta biyya lafaa yoo barbaadde argatu jira. Gaaddisaan nu aarsee nu lolee gargar baanee yeroo isaan jiran. Waan akkasii goona hin beeknu. Walamanna. Sabni keenya walamanna. Injinar Gaaddisaan sooromeera Ameerikaa keessatti naan jiran dhugumadha. Nama wajjin mari'adhu nama gorsa dhaggeeffadhu haadha warraa kooti.